keessatti tarkaanfii cimaa waraana mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Sulultaa fi Adaa Baargaa keessatti waraana mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PPtiin saamichii fi miidhaan hammaataan hawaasa nagaa irratti raawwatamaa jiraachuun gabaafame. Magaalaa Amboo keessatti poolisiin mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP tokko garee maafiyaa 120 saaxilee jechuun hidhamee jiraachuu himan. Tiraamp gurgurtaa meeshaa waraanaa irratti bulchaa Taayiwaan waliin mari'achuu fi jedhame. Caamsaa 21/2026 Ashamaa harka fuuna hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutii fangaduma sagantaa keenyaatti na waliin turaan afeerraa kooti. Sulultaa fi Adaa Baargaa keessatti waraana mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PPtiin saamichii fi miidhaan hammaataan hawaasa irratti raawwatamaa jiraachuun gabaafame. Bal'ina oduutiif jaalduniyaan waan qindeeffatte qabdi. Onoota Sulultaa fi Adaa Baargaa keessatti waraana mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PPtiin saamichii fi miidhaan hammaataan uummata irratti raawwatamaa jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaaf gabaasaniiru. Nagaa fi jireenya uummata Oromoo Oromiyaa keessatti dhabamuu hordofee naannoo Shaggar keessatti hawaasni Oromoo qormaata guddaa keessa jiraachuu namoonni miidiyaa walabummaa Oromiyaa dubbisan miira gaddaatiin haala keessa jiran ibsaniiru. Namoonni miidiyaa walabummaa Oromiyaaf yaada kennan akka jedhanitti onoota Sulultaa fi Adaa Baargaa keessatti waraanni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP qabeenya qonnaan bultootaa humnaan saamaa manneen jireenyas gubaa akka jiranii fi hawaasni iddoo keessa ol seenuu fi qabeenya isaa dhabuun rakkoo hamaa keessa jiraachuu seeraniiru. Keessumattuu naannawa Shaggar kaabaa fi lixa keessatti tarkaanfii waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP uummata nagaa irratti fudhataa jiru jireenya hawaasaa fi diinagdee qonnaan bultootaa barbadeessaa jiraachuu sitti dabaluun eeraniiru. Muudannoo hawaasa Oromoo irratti kaleessa caamsaa 2026 raawwatame onoota lamaan keessatti saamichi qabeenyaa fi barbadeessuun manneen qonnaan bultootaa kan daangaa darbee fi miidhaa hamaa qaqqabsiisuu odeeffannoon argame ni addeessa. Ona Sulultaa ganda Handaa Weezaroo iddoowwan addaa kanneen akka Gooroo, Bakkalchaa fi Yuuyyaa, Dooree, Haxee fi Masoobii keessatti loltoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP uummata nagaa fi beeyladoota isaanii bakka tokkotti walitti qabuun humnaan konkolaatatti fe'anii gara magaalaatti geessaa akka jiran maddeen naannichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaaf mirkaneessaniiru. Gochi kun qonnaan bultoota jireenya maatii isaanii loonii fi qonnaan geggeeffatan abdii kutachiisuuf haaluma kanaan dhiibban haalichaa ona Adaa Baargaa keessatti baay'ee hammaatee itti fufee akka jirus jiraattonni ibsaniiru. Ganda Dirree Madalee iddoowwan adda Madalee Caffee fi Masoobii jedhaman keessatti akkasumas ganda Dheebessaa Agaasaa iddoo addaa Abbayyiifaa keessatti saamichi humnaan qabeenya dhuunfaa fudhachuu bal'inaan raawwatamaa akka jiru jiraattonni himatu. Saamichaa fi reebicha hawaasa irra gahaa jiru kanaan alas tarkaanfii gara jabinaa manneen jireenyaa irratti raawwatameera jedhan. Akka odeeffannoon qajeelan naannoo sanirraa nu qaqqabee ibsutti manneen jireenya uummata nagaa 22 ol ta'an guutumatti ibiddaan gubanii barbadeessuus himaniiru. Sababa kanaan maatiiwwan hedduun dahoo malee hafuun qe'ee fi karra isaanii irraa buqqaanii jiru jedhan. Uummanni naannichaa gocha kana malee qaama nagaa fi tasgabbii isiniif eega jedhamu irraa gochi akkasii qaqqabuun isaa yaaddoo guddaa keessa akka isaan buuse dubbatu. Miidiyaan walabummaa Oromiyaas dhimma kana dhiyeenyaan hordofee odeeffannoowwan dabalataa yoo argaman kan isin biraan gahu ta'a. Magaalaa Amboo keessatti poolisiin mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP tokko garee maafiyaa 120 saaxilee jechuun hidhamee jiraachuu himan. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Godina Shaggar Lixaa magaalaa Amboo keessatti poolisiin mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP tokko fakkaattota isaatiin mana hidhaatti darbamuu maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Poolisiin mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP maqaan isaa Wabii Taskaraa jedhamu guyyoota muraasa dura shira garee maafiyaa 120 jedhaman kan mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP'n ijaareen yakkamee fakkaattotuma isaa hidhaatti darbame ta'uu ifoomsaniiru. Akka maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himanitti miseensi poolisii mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP kun aantummaan saba isaa kan tajaajilaa jiruu fi addatti sabboontota ilmaan Oromoo badii tokko malee hidhaman jabeessuun gama dandeettii isaatiin gargaaraa kan ture ta'uu himuun badii balleesse kan hin qabnee fi maqaa garee 120 saaxilte jedhuun yakkamee hidhamuu isaa ibsaniiru. Magaalicha keessatti gareen hamna saamichaa fi ajjechaa lubbuu irratti mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP'tiin gurmaa'anii jiran
sabboontota maatii qabsaa'otaa fi dargaggoota ol adeemoo ukkaamsanii maallaqa guddaa gaafachuun hanga lubbuu qulqulluu balleessanitti daba cimaa raawwataa kan jiran yoo ta'u, namoota daba isaanii saaxiluu irratti shakkan mana hidhaatti darbanii hiraarsuu fi biyyattii guutummaa keessatti lukkeeleen maafiyaa mootummaa naftanyaa bilxiginnaa PP guyyaa guyyaan sababa walitti barbaaduun dararaa walirratti hammeessanii jiranis ni mul'ata. Waboon godina Arsii Bahaa keessatti tarkaanfii cimaa waraana mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Bal'ina oduutiif jaalduniyaa waan qindeeffatte qabdi. Gooftaa waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP kan ta'e Irreefi Gaachanni uummata Oromoo Waboon godina Arsii Bahaa keessatti tarkaanfii ilaalessaa loltoota mootummaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu ajajaa Waboo bakkichaa ibseera. Irreefi Gaachanni sabaa Waboon zoonii kibba Oromiyaa caamsaa 2026 godina Arsii Bahaa aanaa Heetosaa gandateeroo Dastaa jedhamu keessatti ergamtuu waraana mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP maqaa sakattaa Waboo jedhuun deemtee uummata nagaa hiraarsaa jirtu irratti tarkaanfii cimaa fudhateen hedduu du'aa fi madoon adabee injifannoo boonsaa argateera. Gama meeshaatiin snaapparii tokko qawwee keemii 19 fi hidhannoo guutuu waliin dokumantiiwwan dabalee meeshaalee baay'ee dugda waraana mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irraa hiikkachuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasiseera. Injifannoon uummata Oromootiif qabsoon itti fufaa Oromiyaan biyya. Tiraamp gurgurtaa meeshaa waraanaa irratti bulchaa Taayiwaan waliin mari'achuuf jedhame. Bal'ina oduutiif jaalmagarsaa waan qindeeffate qaba. Tiraamp dhimma gurgurtaa meeshaa waraanaa irratti bulchaa Taayiwaan Laayicheenchitee waliin nan mari'adha jedhan. Kun dippiloomaasii kana dura barame irraa addadha. Erga bara 1979 as geggeessitoonni Ameerikaa fi Taayiwaan kallattiin mari'atanii hin beekan. Ameerikaa fi Chaayinaan tokko jechuun hariiroo Chaayinaa waliin qabdu cimsuu barbaadde malee Taayiwaaniif beekamtii biyyummaa hin kennine. Chaayinaan ammayyuu Taayiwaan qaama bulchiinsa kooti jetti. Humnaan ofitti dabaluu akka dandeessus eerti. Bulchaan Taayiwaan Ammalaay bara 2024 aangoo qabate humna ittisa odolaa kana jabeessuuf hojjechaa ture. Ameerikaan yeroo dheeraaf Taayiwaan deeggarti. Seeraanis meeshaa waraanaa kennuuniif dirqama qabdi. Garuu hariiroo Chaayinaa waliin qabdus osoo hin booressin tahuu qaba. Gurgurtaa meeshaa waraanaa dura Tiraamp isa waliin nan mari'adha jedhe. Chaayinaan garuu gurgurtaa meeshaa waraanaas tahee marii kana mormiti. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduun ammaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.